odaa guddaa jaanan sigalee Khadiir Martuu ka isin xiqqeessitanii artii jettanii gaddeebiftan kanaa miti namni kun nama gartee waa hunda rabbi ijoollummaan kenneef sigalee ilma harramoohu boorana beekanii jette Oromoon goorannoo jechuudha laal wanta xiqqoo keessatti beekanii jaan gartee horma gartee harramoohu taa'u sigalee gartee namni kun nama gartee urmiin isaa xiqqoodha garuu yaannisaa gartee gaafa aadamsan warra gaafa dabrisanii wajjin manguddoota keenya hayyoota keenya jaarraa abbaa gadaa faa rabbi warahmatullaahi waaqoo guutuu faa taaddasaa birruu faa sigale abbishee garbaa abdiisaa aagaa faa wajji warra yaannisaa wal dorgomuu jechuudha gartee nama kanaa kanaan nurraa gachiise odaatu nurraa gachiise wanniin jeef sababa kanaaf mee osooniin dura dubbii Khadiir Martuutti seenin namni naman galatoonfanne ilma namaatii miti obboleessa keenya tokko yaadataa Juneedii sigalee yaadataa Juneedii tokkoon galatoonfachuu barbaada jechuudha tujjaarri hedduudha beekadha namni qabeenya qabu hedduu dhugaan siyyama garuu hawaa kennatu nama qubaan lakkaa'amu jechuudha san keessaa yaadataa Juneedii kun nama hangafaatii jechuudha sigalee nama hangafaatii jechuudha rabbiin tokkichi baguma gurbaa kana nu keessaa uumeewu ummata Harargee kanarra guddaa keessattuu Harargee tan gosaa fi gandaan diiganii fixaniiti akka namni ibidda walirraan fudhanne godhan osoo gurbaa tokkichaa kana rabbi as keessa kaa'u baate ummatuma kana uni jaalataa rabbiin gurbuma kana keessa uumuun hin beekee sigalee qooda walii kaa'u qabna walitti hinaafuu wal waanyuu hin qabnu sigalee kakhenneeni kennatte rabbi bakka gartee xiqqoo zoon hin ta'in guddoo san baafte tasanirra guddoo rabbii qaba rabbi si haa kennu jaani boo yaada isaaniis sigalee hulaan hundi si yaa banamtu jaamboo hay walii qudda sigalee abbootii qabeenyaa meeqaatu gartee sharmuuxaa miliyoona 3 barreessa farshoo quufee sigalee kakkanaa kunis abbuma qabeenya Oromoo jaamaa beekadhu garuu abbootiin qabeenyaa waliin maqaa fuutee jechuudha keessattuu ani ilma Harargeeti sirrittiin beeka ummata Harargee kana gosaa fi gandaan adda diiganii fixaniiti holayyiin asirraa rabbiin kara qabe takka sigalee gandaa fi kanaan adda diiganii gosaan adda fixaniiti osoo gurbaan tokkicha kana rabbi nu keessa fiduu baate goofandii keessa namni waa darbu hin jiru jechuudha sigalee rabbi nu keessa haa tursiisu rabbi nu keessatti haa dhiisu jaa yaadataa kana du'aa'ii godha sigalee reeffa jaarraa abbaa gadarraa eegalii rabbi rahmataa godhuufi namni biyyan nuu galche gurbaa kana seenaa Oromoon gaa seenaa waliin himtu waliifis hin quudhitu sigalee olii wal fuudhuu oliis wal kaasuun beeynu sigalee osoon asii inni gartee isa kana dhiifneeti bakka biroo dhaynee roobnaa jechuudha reeffa jaarraa abbaa gadaa namni gartee biyya galche yaadataa Juneediiti jechuudha silaa osoo gurbaa kana rabbi nu keessaan fiduu baate maal taana asumarraa dhaabbattee laaluun dirqama jechuudha nama tokko beeke osoo jiruuti dhugaasaa himtaaf sigalee dhugaasaa himtaaf nama gartee hanga yaadataan dalaginiini goota keenya yaa abbaa qabeenya abbaa hiyyeessaa jennee dhiichisuu turree jechuudha yaadataan takkaa waadaa seenee waan san kennuun dhiifne jechuudha abbootii qabeenyaa kan abbaa miskiinaa maarree miskiinaa jee gartee ijoollee walaloo katabdu tanatti adaamaa tanatti hiruu ture hundi irra guddaa waada gala malee gartee ka kenne ka hujiin kenne garree jechuudha yoo yaadataa kana ta'e malee artisti Ali Birraa isaa tokko sitti awwaale halloo daawwee akkasitti awwaale mee gaalaali sigalee ilmi beeki dura gandarraa ol ka'a artii Oromoo warra gartee Oromoo tana dammeeyse ganda kana kan gosaan facaasan keessa rabbiin Harargee jaalachuu gurbuma kana keessaan gartee arkamsiisuudhaan naa galte dhugaan siimaan sigalee
osoo inni jiraatu baatee namni waa walafaan buusun jiruun siin je gostami miitirkishoo miilliyoo jansi gale gurbaa saanfila biyya galisan fakkatti inni harargee diigee kutanii beeytan gandummaadhaan si gale gosummaadhaan si gale so namni gartee gosummaa wanni osoo hin qabne gartee ummata harargee kana wali qabee afaan tokko godhe gurbaa kana jabeeffadha lal namni kun xiqqoo rakkama si gale amma ijoolleen qabeenya qabdu harargee tanii nan beeku tujjaarran doolaaraan taphattu si gale oolumeyni isaanii Dubai Las Vegas Mali si gale vakeeshina kana gartee vakeeshina kana biyya gurguddorra deemtu tayoo wanni isin tikeetaa murattu wanni isaan tikeetaa muratanu miskiina harargee kana nyaachisuu dandeessu taqarshii takkan kennine hin beekaa jechuudha tujjaarri yaadataa qofan seen harargee la tujjaara akka qabna sigale garuu hawaa kennu gurbaa kana qofaa jechuudha tanaaf inni qoftii mul'ata rabbi isaa haa mul'isu akka gaara mul'ataa sanitti jenneeti du'aa goonaafi jechuudha akka ilma sabatti akka ilma ollatti akka ilma gandatti akka ilma foonitti akka ilma oromotti itti aansuun akka ilma Itoophiyaatti rabbi gartee ulumaan isaa adeemu jennee wanni du'aa goonuuf kana jechuudha itti aansuudhaan artiin oromootun namoota akkanaa ka garaa laafuuf malee jaarmeen qabdu artii facaatu artiin sababiraa hoominiiti qabdi memma eenyu ka diraamaa abbaa kaaruufaa wajji dalaguu ture san kan dhiyoo tana OMN hundi poosti godhuu ture san ka diraamaa dalagu san maqaa isaa naa barreessin keenyuma ka dhukkubsatu khaleen isaa dhukkubsatu san kan BBC illee gabaasisan sigale osoo gartee community qabaatani osoo buusii qabaatani osoo wal dhagahuu qabaatani sigale osoo gartee duraan community qabaatani arra gartee artistoonni oromoo xiqqaate kun ganda keessa jimaa nyaata kun hoteela keessa farshoo dhuga sigale kaan asitti waraananii ajjeesan kaan ichi dhagaam jimaa jala qoomanii ajjeesanii waay artii abaluutu barmaarre waan akhima okay artii eenyu khadii hootana ibrooshe eenyuti kha dilchorra hospitaala rakhisha san keessa du'edirda kharargeew sigale waan akhima mun dhabe maalif artiin tu wal quban qabdu jechu namni bar single songi wallee takka bicha singili takka baaseeti artistoonni habashaa kumbar Los Angeles fi makiinaa bitatanii itti bitanii oofanii bar maalif jaarmee qaban nutukuna abaa wajaa kunsha marreja kun mitirkisho jaa artiin tun gartee namaa kiishaa qabaa jechu rakkoo ta'e artii teenyaa guutuu artii jechuun ka ummataa jechuudha Kafaan duftuni wallisaafi abaan duftuni wallisaafi badhaadhinni dhufuni wallisaafi jechu artii jechuun ka ummataa jechuudha wanni kun nuun galle jechuudha yoo artiin keenya tokko kaarra abaa odeeggaru ganda abaluu dhaqe ay gantuudha yoo hamaarree deeggaru biyya dhaqee agarsiisa godhate ay gantuudha sigale oolii naggaa galatoomi duraza oolii naggaa sigale dhiyootana dhukkubsateeti yaa oromooti yana gargaara amata meeqa artii keessa jira namni suni beek amata 20 fi 30 artii keessa jira beek namni bara amata 20 miti wallees daqiiqaa 20 tiini Amerika Awurooppaa maalirra oofaniin sinje sigale ijaaraminsan qabnu jechu ijaaraminsi keenya hundinu siyaasatti hidhame maaliif akkas ta'e wanni keenya hundi artirratti hundoyti jechu Oromoon haga amma kitaaba barreessu eegali malee afoolaani sagantaa walid dabarsaa as gahe afoola kana eenyu artii keessaani sigale amma fakkeenyaaf artiist Adam Haruun fudhadhu
artisti Adam Harun fudhadhu michuu baay'een qabaalii xabiiftuutti irraa jee Hararge irraa eegalee Oromiyaa tana guutuu akka walii godheete akka kitaaba wallee takkitti san keessa kitaaba guutuu lafa kaayee jechuudha. Afoolaani waa walitti dabarsuu ture. Sigalee Oromoon jettee artiin tun akkasiini gartee dildila nuu taatee arra gartee afaan Oromoo ka dubbatamu hanga PhD'tti kan gartee barattoonni ittiin dalaguu ture kana artiin kun sadarkaa tana gayuudhaaf sigalee wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Jireenya gaarii takkaa jiraatanii hin beekan sigalee. Takka agartee bultii gaarii godhatanii bulanii hin beekan. Mana bareedaa jaarratanii keessa galanii hin beekan. Makiinaa bareedduu oofanii hin beekan sigalee. Soo saba kanaafi jechuudha. Qadir martuu dhufne imaanaa gooytaa imaanaa meenun diigin ilmi namaa wallee takkitti saniin addunyaa tana rooraasee ture jechuudha. Maallaqa eenyu ol Teedii Afroo kan arra gartee akka nu gusan laalamu kana sigalee kanaa ol maallaqa harkatee jechuudha. Maallaqa san osoon kanaan haakima geessu osoon kana kennu osoon ka hidhameen gaafatu osoon ju'uuti makiinaatti gurguree jechuudha. Osoon Oromoo guutuu baasu makiinaa manaa tan gaafa namni makiinaa manaa gurraanuun dhaga'een makiinaa manaa qabaachuu ture Qadir Martuudha. Abba feete gaafa sigalee makiinaa manaa sababa sani gurgure Oromoo jecha gurgure. Osoon artii kana hidhaa baasu osoon kanarraa kiraa kafalu osoon kanaa wajjii nyaata nyaatu osoon kanarraa laaqana kafalu siidirraa waan harkate san zeero deebisee jechuudha. Sigalee osoo kuma Teedii Afroo kana walirra kaayyate arra biyya tana hin jiru jechuudha. Xiyyaaraan deemee wallaa namaa jechuudha. Sigalee saba kanaaf yoo anaa dabartee wanni saba kanarraa gartee duuba kaayyadhu hin jirtu jee nama saba kanaaf kennee jechuudha Qadir Martuu jechuudha. Dabarsi artistoota Oromoo dabalatee artistoonni guutuun miseensa OPDOti paaspoortii OPDOti hiishaa qabaachuu turan jechuudha. Namni paaspoortii OPDO abaddan hin fudhadhu jee dide abba feete gaafadhu Qadir Martuu qofa. Artistii feete gaafadhu hin fudhadhu hin barbaadu sigalee. Je'ee namni didee abbaa duulaa dura dhaabbatee haadhatee tiimi jee likki tiimi abbaa duulaa nama lubbuun jiru gaafadha abbaan feetan sigalee. Itti hime artisti Qadir Martuuti jechuudha. Sigalee ichi keessa taa'ee dhaaba miseensaa tahee namni gartee saba kanaaf dalagaa ture ifiif gartee akka dungu'oo baqee akka shaamaa baqee dukkana ibsee ka gartee as nu baase Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru jechuudha. Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru. Oromoon guyyaa duune qofa walii bo'oo miti. Sigalee guyyaa duune qofa walii bo'oo miti. Artii keenya kana qabsorraa isa fuudhuu fudhachiisuu beekuu danda'u qabna. Sigalee bara abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitiif manguddoon teenyatuun wanni rabbi nu keessatti uumeef mucaa kana qabanii sigalee kootu qabsoo itti sigahaa jedhanii intala bareedduu takka sigalee ta'isii laaltee lafa laalle tana fuutee jala keessa mana bareedaa tokko bittee makiinaa bareedduu takka harka keessa raahaa godhi taa'imma ilmaan itti guddifte sigalee. Abbaa duularraa lola eegaltee amma kunu ilaa hanga irratti numa loltaa sigahaa jechuun sigalee dakarraa lola eegaltee waan ta'eef amma hafuura fudhadhuu sigalee amma hafuura fudhadhuu jechuuniitu nurra jira jechuudha kasabatti. Yaadataan mana haakimaatirraa cufe ati immoo jireenya isaarraa cufu qabda anaa fi ati sigalee. Oromummaan biyya alaatu hin jirtu doolaara laman godhin doolaara takka bichaa yoo wali buufne Qadir Martuutiin artii Oromoo irraa jijjiiruu dandeenya wallahi. Yoo maallaqni kun seeraan qabamee sirnaan qabamee akkasitti harka dhaqe bar
waamichi hunnumaatu akka yaada kiyyatti ozoon Kadiir qofaan taane artii Oromoo guutuuf ta'uu qabaan jaabar. Artistoonni Oromoo tokko bar jireenyan qabanii bar. Waan amma huccuu asii khireeffatee viidiyoo irraa utaalaa tana waan jireenya gaarii jiraatan sitti fakkaatin keeysaan dhufanii si bu'an. Aboo Rabbii yaaboo waan hojii ol baanee yoo dubbanne qaanii siin jedha. Artistootuma Oromoo kanaa ijaaru. Buusii buufachuu qaban, community qabaachuu qaban, takophaa. Hay, barbo amaarri bar amma amaarrummaan isin arrabsitan kun bar Finfinnee keessa hoggii du'e bar artistoonni kun bakka tiraantira bakka artistoota janiiti bakka itti awwaalan qabanii bar. Mana tiraantira kophaa guddaa qabanii bar kan dhaqanitti walii bu'an. Keenya tokko ni qaba. Muka jala tattaanii mi bu'a isaanii. Eenyutti abo muka jala maal bara artisti abaluutti muka ulaa isaanii dura bira tattaanii. Amaaduu yoo tokko du'e filmii dalaguu haa ta'u hawallee baasuu haa ta'u artii keessatti hirmaate hundinuu bakka kabajaan geeffamuu qabaa bar. Bakka maatii fi firaa fi jaalattoonni isaa hundi dhaqanii boohaniif qabaa bar.